Barakoisre. Sauta masoni dunni fudani. Kummanni mul'atan eessa kutaa Yusuf Qayyimee barbaade. Sitti hanni mulinka. Maaliin dhoysa kan osna asirra taa'uutiin jiru amma. Duuba eessa kutare? Kaayoon ijatti mul'atu kan laala amma gaafanii ni julaan. Duraanuu mubaarak. Shalina eessa amma fide eessa duuba? Shayitaana. Noo beeku Faisal sima fidu jirare ummata fi shayitaana. La shayitaana na fiddee dhufte malee mubaarak natti finne Yusuf. Maan sirii dalaga? Dugoomee egaa mubaarak yoo godhattee dhuftallee maaliif? Mubaarakiin asitti osoo jirru asuma taa'aa maaliif? Nama taa'u jiraami faayoon ijaanii nagartu faayoon dhuftee fuutee kuttiini. Mee'us. Ati amma. Wantu kan hin beeyniiti. Akkamitti gadi? Mubaarak meeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijri jirtu dha wajjin keenya bakka jiraatan isin jechaa nageenyi keenya kanoonni irraa ta'e bakka hojjetanitti isin haadha qabuun isin hin jedha isin irraallee badee jira dhufee har'ammootu. Maaliif dhufee yoo jettan akkuma waliin beeynu jechuudha uummanni sun guyyaa kaleessallee iddoo gadhiisanii turan natti ilaalatti jiran ammallee waa uumanarraa fedhanii nama dhibee jechuudha sababa jaraa kalaas jaraa walitti hin bu'u jedhee ammallee kanaanuu yoo callisan jedhee meeshaa jallee dhiisee mubaarakiinu sababa san miina bira geessu amma kun shaara rakkee irratti karaa irratti argama jechuudha naafi mubaarakillee rooba keessa taa'utti jirra amma tanaayyuu har'a ammoo wanti an dhufeef kalaas haga namni nama dheessu osoo hin taane haga namni bineensa dheessu caala dheessa ummata kana jechuudha akka bineensatti ilaaletu ganaallee gore jira qabeenya biyya qabadillee dhiisee jechuudha garuu isaan sanillee hin beekne ammallee anuma jala deemu kanaafuu an amma wanti har'aame as dhufeef mubaarakiillee diinaa bira ni geessa bool jira jechuudha daa'imti kun torbee meeqa torbee deemna abbo akka haadhaan arginu kudha shanii caaluun ooluyyu haata jechuudha haadhaan agarree haadhaaf jecha boolti jira innillee kanaafuu har'a dirqama haadha bira geessee du'aa illee naa godhaan isin jedha daawwattoota keenya har'a dirqama haadha bira geessee haatillee yaaddee kalaas anumas amamaaf qomsu jirti malee yaaddee jirti jechuudha hedduu takka kunuyyuu amma nuyyuu hin dandeettu jechuudha na bira ni jira fi jiruyyuu itti nama fakkitee jirti kanaafuu har'a ani kanumaaf har'a isii bira geessuudhaaf mubaarak illee karaa irratti baasee na hojii deemuutti jira rooba keessa deemuutti jira jechuudha ammootu giddumaan gateenne viidiyoo tana karaa walakka irra teenne isin waraabu jira daawwattoota keenya inshaallah du'aayi nu godhan isin kenna har'a yoo rabbi jedhe mubaarak illee diinaa bira ni geessaa diinallee wal arganii maal jettu mubaarak maal jettu mubaarakii Kita sunina narra bire sige sa kuno nille ni bire na kageda ara dina de bire sige se erra la pado ite rumba toke le agar gar yaade ni janata ni janata Abdullah janata tamam akas je jura kana baaj ka kana di kana ni daima bidara di namaya de ko mata mubarak akas jechuudha wantoota keenya amma inshaallah mana liinaadha kuuf deemna ummata jarjeessa sanillee rabbi nurraa haa qabu ofirrallee daa'ima kanaaf sodaate jechuudha amma isaan ammallee isallee na jalaa fuudhuu yaadan kanumaaf anillee beekaa deemu jira namni biraallee micinaa jira inshaallah rabbiin isaan haa gargaaru amma kanaas roobaa jiraallee jedhumaan viidiyoo isinii waraabna jenne as gatteenne jechuun haa mubaarak akkasii mubaarak akkasii kan makiina naa geessu ummata mootu kanee asii aannan jechuudha viidiyoo takka martee daawwattoota keenya yuutuubiin kalee keessaa baasaa rabbummaan na haa agarsiisu hin qabadhaa hin dhiisu akka fedhe godha maalii godha namallee dubbisatu hojjechaa mallee jechuudha kanaafuu ana rabbiin naa jira waa takkallee wanta asitti hin jiru jechuudha aseen ati narraa baaftus hin jiru ana rabbiin naa jira himmootu warroonni jala deddeemtanillee mallaqaaf jecha ilma namaa miidhuuf deemtan ilma amma daa'ima kana fa'aa miidhuu deemtan abiraatti kanaafuu numaraafuu rabbi jira garuu mootu inshaallah guyyaa tokko ilma isin nu'an eegana jala hafuu didda daawwattoota keenya irratti isin beeku qabdanii bakka mana nama ammallee hangalu nama beeku bitattee jechuudha ammallee bakka sanittillee na jala kanaafuu gidduu biyyatti mubaarak miidhamuu irra mubaarakiin haadha bira geessee isa manatti galchee miidhanillee anuma haa miidhani akkasii dhimmi isaan kan irraa qaban anaatu kalaas mi'a anumatti dhufanii wooma isaan na godhanii ni ilaalaa isinillee du'aayii naa godhan isin jira daawwattoota kiyya amma mootu mubaarakiin diinaa bira geessee san booda mootu deemaa jechuudha
akkasumas haga masjidii biyyaatti lafaana tura amma naannoo geejjibu. Cuma, mana? Poin. Salah, kalau dah udah terkena, kita jira curang makanan jira, insyaallah. Ini nanti motor, poin mubarak, poin. Ya kan? Ini anak tu video kemarin, tapi naik, enggak naik ya. Ya. Kuno daawwattoota keenya akkuma agartan ulaa afoo geenne jira mana liinaa afoo geenne jira jechuuf kanas mubaarak nurraa cufi adeera cufi maal taate amma mana afoo geenne jira jechuudha daawwattoota keenya amma ulaa itti dhabeena inshaallah haga isin gammadullee immoo wajjumaan laata baani liina baani ana Yusufi baani Assalamualaikum. Akan? Ini anda warakam. Sibiran dong deh. Jangan borin dari itu. Barang mula barat dari sana. Mesong tadi bang. Anda mang borin ini kamu. Uberin sana. Ibu bahasa silakan buat. Bahasa kali nama anda. Mubarak. Buat. Ah? Denu? Abi bukan nama rantai saya dewan. Kuno daawwattoota keenya akkuma agartan Mubaarak illee liina wal argatee jira. Ayah, sini. Sararraa sini. Ayah. Akkam silaata? Nagee wallaan. Bara ummatuma saniif si jalaa fuudhan jedhee tursiise beektaanillee atillee na shakkitee. Asi qabanii jeesi yaabuu waa biraa keessa saadaawame. Atillee shakkitee Mubaarak waan na bira hin jire. Dhiisi kan Mubaarak meenurra. Qalbiin na dhaabbatee baddii roobee. Amma maali beektaa uummanni illee warwaachuutti jira. Maal jaanii? Waachi kaayyoodhaan. Maal jaanii wayi waatan? Adaadachuu jiran. Akkam taana jaanii? Kalees keessaa baafnaa Yuusuf illee yoo qabnee maali jedhanii beekte viidiyoo lagaan. Egaa? Uummanni beekte kalee keessaa baafnaa. Wallahi. Na yaadde? Si yaadee badanii sabiibi. Eenyu taasitume? Asiyaa Asiyaa beenyu? Asiyaa fi Feesali? Faisal Ammaasoo? Masmo Shoddee Situman isaan hundi? Irraa hafallaa biyya kanaas. Wata kan yaadina. Intum taa'ame ati moo ofirra siiriitti gootame? Siiriitti goote. Mee wantitti goote? Gatti Wallahi ji. Ulai Kanaas. Ganaa isin qaban ayyaa? Siin fadhatamaa? Yusufa ganna bira jiraame isaa fi eenyusa anaa fi Yusufi? Nafsiire. Eenyuun na hiixan? Weesii feeni? Wes na bira jira Shoddee lameenuudha nu bira jiraniimi qabaadee hattuu sallaan if bira haayan Xiyyaattuu sammoo? Huddaa hattuulaan Nama hedduu jira baddaan. baasanlaan guuree Liina. Atillee kaakuna Mubaarakiin keellee dhufee. Baga gammaddee mootummaa Wayi nama baga oolmaanuu gammanne. Abbootni siidaa siif wanni ta'echuu jiranii beektaa isaan akka balbala isaanii hin baaneen siin jaan. balbala isaaniitii maal godha akka maratu barna jalaa hafuutti hin jedhani liina. Ammallee mana anamma Mubaarak wajjin jiru kanallee jechuudha. Dhufan. Achillee dhufan. Mucaan makalee viidiyoo irra arge tokko bakka hin galu san ni beeka. Mallaqa kennitee fi uffira fidde asiyaan. Kanaaf kala sanumaafuu ani shaararrallee galu. Mubaarak sibira geessa jedhee dhufe jedhe amma. Silee rabbiin haa gargaaru. Ati garuu immoo Feesal illee nama nu jennu. An Feesal nama nu dhugaa feetaa Yusuf yoo sin dhufe akka namanneetis an Feesal sagal jijjiirama Feesal ni beektaa?
Akkanaa fi kana. Duuba maamana kee viidiyoo jaasuutu. An wajjinaa soo inni bara. Seena kaa argee bara isaa seena. Arkitee bara akkaataatti seena jiraan hin finne Yusuf xiqqaa fide. Ayya. Eenyu gaa kiyyaa qabneen warqaa beesa. Suleemani. Suleeman Akkamis jalaa baay'ee. Ani hin beeku gaa akka itti beede waa faayoon naa kadha ijaa. Liina. Saniifoo ani mana amma akkatti hin barbaade nu dhiisi. Waa'ee mana asirratti hin dubbannu Yusuf. Laa mana bara as keessa sila jijjiiratte bareeduma jechaafi malee mana ni jijjiiradha jijjiirachuu akkaataan itti jijjiiradhu jira. Isaan keessaa guurachuu qabda. Akkasii jechuu daawwattoota keenya inshaallah amma illee wanti dhufee maali beekta? Mana kana keessaa dhabtee akka guurattu. Akka uummanni kun si jala hin deemne. Asitti ammallee sitti seenanii mubaarak illee si jalaa fuudhanii. Immootu sillee ni miti uummanni. La mana kananiin bakkaataa itti ba'u jira garuu ammoo anumaatiin miti Yusuf isaan kana hunda godhu jiraniif akkaati isaan harka seentu gizeeti isaan harka seente anillee niin seena harka ni beekta. Saniif kana hunda godhu jiran akka ittiin dhiyaannan siin jaa. Ani bar jaraa godhuma jira. Ani meeliina meeshaa kiyyas guuratanii kasaayiba kiyyaallee guuraniitu callisuma jiraami. Ammallee kalee enumaa viidiyoo waraabanii hin dhiifnu. Kalee keessaa baafna malee. Kallitti isan dhiifnu jechuudha. Kalee wanni nama keessaa baasan hin jirtu. Firraa isaan dhoorkina. Garuu ammoo akkaataa itti nama keessaa baasanii jira. Isaan nama dilasanii teessan ni beektaa kanuma akkanaa kana. Ayyeliina. Akkas jechuusanii. Barakoo isa eessa kutan maasoniif dhuunni fuudhanii. Uummanni mul'atanii eessa kuta gaa Yusuf Qaymee barbaadi. Dhuisitee hanni godhin qaba. Maaliif dho'isa kun asirra taa'utu hin jiru amma. Duuba eessa kutareen? Faayoon ijatti mul'atu gaan laal amma gaafaniin ijju laal. Duraanuu mubaarak. Seelilaa eessa amma fidee eessa duuba? Shayitaana fidee. Feesal sima fidu jiraare uummata fi shayitaana. La shayitaana na fidee dhufte malee mubaarak natti hin finne Yusuf. Maan siirii dalaga? Duboomee gaa mubaarak yoo godhattee dhuftallee maaliif? Mubaarakiin asitti osoo jirru asuma taa'aa maaliif? Nala taa'u jiraami faayoon ijaanii nagartu faayoon dhuftee fuutee kuttiini. Mee'us. Ati amma. Kootu gadi hin bahiniiti. Gadi hin bahiniiti kootu taa'e. Akkamitti gadi. Mubaarak meeti. Mubaarak. Wah. Mubaarak. Ishi mubaarak kunu shayitaana kooliiti. Ish. Hod. Allah. Naala mee daa'ima kana daawwattoota keenya. Maaliif dalagee irratti? Rifattee? Kana na goote. Adarraa kaa'u saayirraa. Liinan tee boojjitu. Sumaafi mubaarak kanaa nama nu hangana. Akkas jechuun daawwattoota keenya kun akkuma gartan mubaarak illee nagaa uumaan manatti galee ani illee nagaa uumaan as ga'e immootu hara wanti nu dhufne ammallee mana keenya keessa yoo dandeenye isiillee baafne kara biraa akka deemtu godhuudhaaf du'aa nu godhan isin hin jenna daawwattoota keenya inshaallah amma booda rakkoon nu mudatu yoo rabbi jedhe garuu ta rabbi jedhe malee hin taatu nu jennee fi miti uummanni immoo akkuma isin gartan jechuudha taa'utti hin jiran irraa gadi ammallee bakka san irraa bakka biraa dhaqee achitti illee na jala dhufan jechuudha bakkuma an dhaqu guutuyyuu uummanni shayitaana kanaafuu anallee rabbiin nu haa gargaaru rabbiin nu haa eegu kanama eegu rabbuma akka yaada isaaniitiif sila har'aa miti qaata na ajjeesan garuu rabbumaaf jira malee jechuudha akka yaada isaaniitiif har'an eegu haa ta'u garuu ani alhamdulillahi rabbiin galanni haa gahu har'a eegee jira ka dhufuufis isumatu jira jechuudha inshaallah du'aa nu godhan isiniin jenna daawwattoota keenya isinillee immootu yoo rabbi jedhe liinallee akka as keessaa baateetiin nagaan jiraattu goona Abdallah immoo akka saniin talee dabamsiite akka dabame kanatti narraa haafu mushkilaan isarraa dubbii isarraa haate kan hunda waliin ga'u jira tasaa narraa zimachuufiiti khalaas akkas daawwattoota keenya inshaallah yoo rabbi jedhe yeroo mana sirreessinee mana liinallee sirreessee ofiillee sirreeffadhee jedhe video isinii waraabnaa du'aa nu godhan isiniin jenna video biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaan isiniin jenna